Yooyyaa akkam nageenyi waraana jecha imoon kee yoo waan armagadiyaan qabaate directly hatamee jira. Hatamuu dhabuu isaa akkamiin beektaa waan jedha nu hordofii wajjin ilaalaa jechuudha. Imoonis telegiraamiinis whatsaappiinis vaayiberiinis qalaalumatti hatamuu danda'a waan ta'eef mee imoo irraa eegallee haa ilaalluti. Okay, imoo banannee booda imoo egaa bannee booda maal goonaa karaa settingii seenaa jechuudha. Settingii eega seennee booda account and security kan jedhu san seenaa jechuudha. Waa achi keessatti waan ilaaluu qabdu jira, waan sirreessuu qabdu jira. Hatamuu dhabuu isaa addaan baasuu dandeetta. Account and security irratti click gootee eega seentee booda manage device kan jedhu kan lammaffaa irratti argamu san irratti tuqatta. Achi booda kunoo akkaawuntiin kun hatamee jira akkuma argaa jirtan bakka 4 olitti loogiin godhamee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Innaa akkamiin akkaawuntii hatamee jiru kan akkamiin sirreessuu dandeenya waan akkanaan qabaate waan jedhaa ilaalluti. Akkuma argaa jirtan Assasii, Hawaawii, Infinixii bilbila adda addaa irratti loogiin godhamee jira. Kanaafuu tokko irra seennee haa ilaalluti. Firaansiirra loogiin godhamee argaa jirtanii kazaan delete goota. Achi booda karra gada filla akkasiin goota jechuudha. Kanaan sirreeffatta galatooma.